kun University Gondar irraa Medical Science in eebbifame mana yaalaa hospitaala Nageelleetti dalagaa ture yeroo dheeraadhaaf yeroo achi dalagaa turellee uummata quuqamuudhaan beekama yeroo uummanni kun uummata baadiyyaati jedhee yaalii sirriitti hin kenninellee even warra waliin hojjetu koliigii isaatiin wal dhabuudhaan haalaan uummataaf dalagaa ture achiin boodallee University Finfinneedhaa specialize ittiin godhee ture achi dhufee amma immoo State Chicagotti hospitaala Weiser jedhamu keessa hojjechaa jira ammas dabalataan kitaaba aadaa sirna gadaadhaa katabee jira achirra dabalataan ammoo ammas Prezidaantii waldaa qorannoo Oromoo oosaa ta'ee tajaajilu jira namni kun Dr. Ibrahim Elemooti yeroo tokko asitti kabajaan akka nuu dhufan Galatooma Egaa hedduu galatooma egaa guddoo gammachuu qaba warra kabaja guyyaa kanaa keessatti guddoo dhama'ee hojjete keessa nama tokkooni seenaan kun waan guddoo na boonsuufi yoo ardha maanguddoota warra bara jalqaba qabsoo yoo isaan dubbatan yoo argu hedduu gammade hagas iyyusa warra kan silaa seenaa isaanii duraanuu isaan irraa dhaga'uu qabna ture ammoo odoo waggaa hedduulle ture guyyaa ardhaa yoo isan dubbattan afaan keessanirra yoo dhaga'u hedduu gammade kun hagas guddoo gammachuu dana dhagahame an pirezidaantii waldaa qorannoo Oromooti yaadi anin asirra dhaabadhee dubbadhu hedduun isaa yaad mataa kiyyaati yaada waldaa qorannoo Oromootti hin laalina akka ilma Oromoo waan Oromoo irratti waan mataan kiyya yaade nam dubbachuu mirga qabutti waan ofii xamanu dubbadha wanni ani irratti dubbachuu fedhu tokkoffaa waan gartee egaa waan kan irratti waan yaadannoo waggaa 50ffaa irratti maaltu guddoo si kakaasee yoo ta'an an Juulaay kaasee warri arma jiran warri waan kan qopheessan hin beekanii obbo Angaasu keessattuu Abdul Dirree warra keenya ammoo ka ardha nami gari as hin jirrelleen guddoo waan kana abbootii ta'an ta'arra jirtu jechuun ka arma jiran irra wadhagaa'u kana hawwitan wanni kun bara agasiyyuu turuu hin qabdu goota keenya bara baraan nu dhabuu jirra jaarraa abbaa gadaa dhabne jee kan keessa hatta Sheek Muusaa Baatii dhabne intalti reefu as teettee dubbattu Muusaa Baatii obboleessachuun ka abbaasiiti nama sun yoo inni du'u isaallee akka dansaa gartee nami as keessa jiru kun goota akkasii gartee gaddi isaallee akka gaarii gartee walti himuu hin dandeenye nami sun du'u jenne waan hedduutti nu keessa jira jechuudha warri kulleen adoo gartee addunyaa irraa hin boqotin gootummaa isaanii afaan isaaniitiin yoo dhageenyu yoo ardha gartee anani yoo boxola duubee yoo inni reefu yoo arma taa'ee boo'u qalbiitti keessatti dhalleen haki tokko boo'ee jira nama waan Oromoo amma dur deemu jiru waan tokko callaa dubbachuu fedha walgaayii Oromoo yeroo maraa hin dhaqa walgaayii Oromoo yeroo maraa yoo hin dhaqu nami akka keessanii kun wanni inni nama Oromoo barate gaafatu isan yoo maraa maaliif rakkoo ta'een callaa haasoftanii rakkoo akkanattu jira jettanii waan rakkoo kennaa waraqata barreessanii nutti haasoftanii nu bira deemtanii rakkoo Oromoo tan maaliif falitti hin barbaanne maaliif hoggansa ka Oromoo dadhabiisiyoo ni qabaatu maaliif fulaa dadhabiisi jiru sun isan maa bakka buutanii waan kan hin sirreessine maa abbaa itti taatanii isan ittiin deemne warri sila ardha yaa baratanii ummata Oromoo ittiin deeman jennu haqa abbootii ta'e tana gootummaan qaban wanni isaan arra hin qabne gootummaa warra kan ammoo yoo sila lafa bulchaa jettaniin sila jenne lafa bulchuu hin danda'an jedhan maaliif jennaan barnooti hin qaban fas hin jedhan warri ammoo barnoota qabu waan tokko hin qaban hedduun isaanii gootummaan qaban
gootummaan qaban. Warri kun yoo akka sanyii taate yoo akka qaroomallee taate nama barate ka arma kee jiru naa wal qabi odoo carraa an argate qabaat jechuun sila argatanii warra uumamallee qaroomallee na caalu hedduu warra barate ka Oromoo kaasan gartan waldaa qorannoo keessa jirullee warra caalu. Kanaafuu warri kun qotee bulaaniti gootota ilmaan isaaniillee ardha nami garii booranattuu jedhan reefuu manguddichi tokko ya dubbate yoo ilmi namaa dhalatu gartee hin eebbisan jedhan biyyaa wabaay gosaa wabaay warra keetii wabaay yoo warra keetii wabaa dadhabde ufii wabaay yoo ufii wabaa dadhabde du'i badeedhan warri garii ka akka waaqoo guutuu faani biyyaa wabahanii hatta ilmee ofillee gartee sa'aatii nami beektaa waan cuf dura ta ufi suni ta irra guddoo biyya wabahu ta irra ammoo xiqqoo ufi wabahu uf jechuun yoo ati ilmee tantefaa gul deemtu nami garee ka arda ka armin dhufne yoo sila wagaafatan nam ufii gartee ijoollee tiyyifaa wanni geessaa akkan godhaa fulaa kubbaa geessaa tanfaafafu warri ufii jecha warri ummata ammoo warra kana warri ummata ammoo wabahu watakku dhaba ilmaan ufiitii fi waan ufii dhabanii biyya wabahan jecha nami garee ardhaa anin gaafa waajjira HIV kee jiru gaafa yayyaba waaqoo guutuu rooba irratti gaafa dhaabuuf deemanii ijoollee waaqoo guutuu nama 40 bira dhufe cufaan arge waraqa tokko na bira dhufan waan eersii deeggarsa gaafa nadhanii waraqaan sulleen akka seeratti hin barreeffamne maaliif jennaan barnoota waraqa sun barreessuun anammoo qalbii tiyyatti wanneen arge waraqaa kana akka gaariitti barreeffachuu dadhabu warra tana bu'aa qabsootii odoo sila abbaa warraa akka gartee nama ufii calla deemu taate ilmaan sullee sila Somaalee irraan biyyarallee baasee deema baradhaallee jedhaan kaayoon isaa ilmaan teenna gartee yoo nu dabarre qabsoo suni faambuu qabdi kan inni jedhe kaan gartee hiddaan buqqifna gabrummaa yoo dadhabne ilmaan teenna itti guddifna jedhe. Jaalkiyya jira warra Chikaagooti guddoo galata galchaa gaafa Chikaagollee deemaa waan deemeef qaba warra jimjimootu jira warra duula jimjimoo kun Abdullaahin kun ka duula jimjimooti ma maqaa dhooftan jettanii warra jaba warra waan Oromoo jajjabeessu kanaaf dhayaarra maqaa isaanii waa tokko naan jedhe waan gartee nama jalqaba 180 biyya Keeniyaa irraas dhufe nami waaqoo guutuu faan nam tokko kee jira naan jedhe inni warra inni xiqqa gaafas deemee argee naan jedhe nama ganna jechuun ka 20 gaafas nami silaa ka ufii wanni jedhu warra ufii sila keessa baafate ka ammoo ummata yaadu ummatoo bal'aa sun yoo deemtan isanummaan deema warra ufii faa boodirra yoo dhufan malee awwaala saba Oromoo dhibii yaadee jecha wanni awwaan dhibii dubbachuu dhiisee waan isaatiif waan qabsoo sanallee dubbadhuufi nama ummataaf jecha du'e galatii isaa galchan dhibiin hin jirtu waan inni taasisuun faarsu gootota kenna warra nu maqaan beekne the nameless heroes ka ammallee ani fakkeenyaaf ka akka silaa Janaraal Waaqoo Guutuu warra gootummaa hagas geettu qabu kareefuu dhageenya ka qabsoo adda addaa gubbaatti warra du'etu jira warri sulleen guyyaa har'aa galatii warra hagum galata Waaqoo Guutuutti anaaf. Yoo gaarii goota hamaatu waraan keessatti du'u tan ammoo nami wabeeku hin beeka kanaafuu warri gootii gurguddaan warra diin dur dhaabatee du'u sun galata guddaa nurraa qaban saba Oromoollee irraa tan ammoo yoo dubbadhee bir dabre maan wanni nu guyyaa kan yaadannuuf maanii yoo jennu abbootii teenya tagaafas bilisummaa jedhanii didda gabrummaa jedhanii bahanii raatan kadhumani maqaa warra faarsu callaaniti rakkoon gaafas nami keenya kee jiru guyyaa har'allee jijjiirattee
ummata Oromoo harka qabdi. Fagoon deemina. Fagoon deemnu nama arda ka Oromoo kumaatamatti mana hidhaa keessa. Engadda yoo Muusaa Baatii du'u viidiyoo Sheek Muusaa Baatii arge. Yoo sabab sungula waa jechuun waraqaa ka diroon barreessu yoo dubbisu nama gamtuu arda ka faamilii warsuunii ka hidha keessa ciisu jira. Ijoolleen tan hubeennu tan naannoo teenna arda hagamtu jira. Diinii ardallee jabaaf qaroo kenna miila farka nurraa hidha. Namumkaan ka okiin biyya baqachiisa ka biyya tafellee miila farkidha. Maanidhaa guuran. Wanni anjedhu Oromoo keessattuu warra gammoojjii keenya kan waan Oromoo keessatti qooda fudhadha. Qooda keessan dhabamina. Haga keessa dhaba duri abbootiin teessan dur deemte guyyaa ardallee duri deema. Nami waan Oromoo keessa isan caal qooda qabu hin jiru. Ka itti mata ta'uu qabullee hin jiru. Ana guyyaatti kiyyatti. Wanni isan nama faan deemtaniif illee hin jirtu nama waliin qixxaadha nama dur deema. Ilmaan baratteellee arra hin qabdan yoo barnoota illee taate. Ilmaan teessan taafteellee barsiifadha. Harmi jirtullee waan Oromoollee akka dansaatti hima. Seenaa tanallee akka dansaa beeksisa. Sun barbaachisaadha jechuudha. Ani waa waldaa an hoogganu. Waldaa qorannoo Oromoo kana yoo hoogganu guddoo ani ogummaa hakimiitiin hojjedhin beektan akka malee biizii nama hojii guddoo qabu. Tanum keessatti ammoo waan Oromoo tana guddoo allee itti dhimmama. Maantu akkas si dhimmamsee ati hakimii yoo naan jettan ammarroo afur hidhame. Gannuma agartee durii yuunivarsiitii baradhu Booran keessa kaampii bilaattelleetti yaa hidhame. Yakki tokkollee hin dalagne. Gaafa diinii jabaaf qaroo Oromoo ka ol guddatuuf ka gubbaa jirullee gaafa hidhan nama biyyi sun kee jiru ka diqquma wamormuu danda'u. Cufa nama kumaatama manni ati concentration camp jedhan. Gaafa ati nama kumaatama kuma hedduu man hidhaa guurtu akkuma durii warri Jarmanaati warra Yahudaa waltu guuran nama Oromoollee cufa waltu guuranii wanki naqan. Wanni sun dhaabachuu qabdi. Akka ishiin itti dhaabattuun yaa Oromoo didu yoo isiin qabbanooftu harkaan yoo isiin oowwitu mooqan qabsoon Oromoo akkas. Akkuma abbootiin teenya diin dur dhaabattee diin haleelta yoo ardallee barbaachisa taate sabii Oromoo there is no option of table. Akkasiin deemuu qabdi qabsoon Oromoo tabarkanalleen. It is way from being over. Wanni kun xumuraan hin baan agarra. Kanaafuu itti fufuu qabdi. Kaan waldaa qorannoo kan keessatti akkuma isan beektan waldaan tokko yoo nami keessa jiraa callaa jajjabaata. Waldaan kun kan nama barate callaa miti. Seerii waldaan kun ittiin bulu harki kun kana. Seeri kun maan jedhe? Seeri kun waldaan kun nama Oromoo kabaratee callaan bulaan jedhu. Isaniin kulleen cufti miseensi ta'uu dandeettan. Ilmi keessan ka arma jiru ka yuunivarsiitii baratu miseensi ta'uu danda'a. Isaniin kulleen miseensi ta'uu dandeettan. Yoo miseensi taatan bu'aan isan sa Oromooti buuftammaan waldum kana ka Oromoo ka nama barate kana nama Oromoo keessa jabaa isa callaa kenni. Jabaan akka keessa dhufee waldaa kan hoogganullee filuu dandeettan. Filu. Walgayii Oromoollee yoo dhuftan afaan gaarii dubbadha. Waan amreefu mucaan keenya Huseen jechuun Huseen Bariisoo Mo'oon jedhu kan wal arrabsuu, wal qeequu, walirra duulu sun Minisootaa keessattuu walgayii Oromoo amma ka'oosaa namni magaala kan dhufuuyyuu yaa sodaate. Sila sodaachuun qabani akkuma reefu mucaan jedhe we should be open to criticism. Haa taatu ammoo ummati keenya civility ummati magaala kana toksiki. Toxic jechuun ummata gartee diin irratti duulu dhiisee qaroo sallee irratti duulu. Qaroo keenyallee guddoo nyaachuu hin qabnu. Bulfachuu qabnu. Namni gaarii yoo ummata Oromoo dur deemu bu'aan inni argatu hin jirtu yoo waa dhaba malee laftan keessatti
warri siyaasaa ka armaree fujiran hooggantoota jiru hedduun namni waan Oromoo dur deemu arda hedduun isaa warra maati warra gartee ilmaan warrallee sa'aatii wanni gartee taa'anii qo'achiisan fa'a addunyaa sa'aatii toratan hin qaban waan Oromoo dur deemuun dhiiroo bu'aan namni argatu hin jirtu saba Oromooti bu'aa buusu malee hoogganaa Oromoollee yoo inni wallaale diqqoo yoo kiristaansi illee kutan dandama diqqoo gartee bulfadha akka diinaa ittiin duulina yoo dandeettan hanqinni isa callatti hima malee akka nama diinaa akka diinaa gartee hojjetutti hin madeessina guddoo nama bor ammallee siif hojjetu jecha kanaafuu miseensa namni ta'uu feetan yoo durii waldaa kan keessatti miseensi ta'uun isanirraa guddoo fagoo taate yoo durii fagoo isaniif fakkaatte namni as jirtan marayyuu foormiin hin jirti ka barata yuunivarsiitii taate birrii 25 doolara 25 ka hojii fuultaayimi qabdu doolara jechuun ka 75 miseensi taha waldaa kan jajjabeessa waldaa Oromooti nam jajjabaalle itti fila fuuldura yoo dhuftan akka durii wanni namirraa fagoo hin jirtu ka namirraa dhossanii nami xiqqoo callatti hin deeman hin jirtu waldaan kun waldaa ummataati waldaa seeraan dhaabate kabira ammoo walgaayii konfereensiin teenna ta jiddugala kan miidiir jenna magaala Chicaagoo keessatti maarchii 29 walgaayii Oromoo qabna walgaayii tanallee irratti warri armi jirtan namni dhufuu dandeettan kootta waan Oromoo irratti mari'adhaa yaada kenna ijoolleen keessattuu ta barattoota ta yuunivarsiitii waan wabarreessa kootta dhiyeessa paartinarshippii hawaasa keenya waliin paartinarshippii uumnee waan Oromoo kanayyuu itti jajjabeessinee deemnaa waan Oromoo irra baqachuu fulaa rakkoon jirtu irra baqachuu ammaan booda at least hagan jiru fulaan isuma nuti deemuu qabnu fulaa namni wal dhabu jiru dandee wal xaraarsina malee fulaa Oromoo rakkootti qabdu irra baqachuun ana kan jirutti hin taatu waan kanallee waluma gartee fuluma diqqoo namni wal mil'atetti waan kan goone irra hin baqanne ta dhibiillee ta Oromoo akkasuma fuula dandeenyutti itti dhiyaannee furmaata kennaa malee irra hin baqannu waan Oromoo irra baqachuun nallee irratti hafuu qabdi warra na duuban dhufuullee akkasuma waan Oromoo irra baqachuu hafuu qabdi namni waan Oromoo irra baqatu waan Oromoo maqaa Oromootiin dur deemuun qabu ani yaad jedhu qabu akkasuma jedha waan dhageettaniif hedduu galatooma ulfaadha wayyaa masanii